Harka fuunee ashamaa akkam jirtanii hordoftoota YouTube kiyya nageenyi kiyya bakkuma jirtanitti isinaa qaqqabu isiniin jecha arraan kana waan gaarii takkaan isinii qabadhee dhufee keessaa warra biyya kanaa jirtan warra biyya Jarman keessa jirtanu aappii gaarii tokkoon qabadhee isinii dhufee aappiin kun hedduu tokko anaayyuu fayyadee jira beezikiidha waan yeroo jalqabaa fi gaafa faarshuulee eegaltanuu yookaan wayyama konkolaachisummaa baafachuu yeroo eegaltanuu waan baay'ee isin fayyadudha warra tiyoorii isinitti ulfaatee fi deebii guutuu ofirraa qaba aappiin kuni akkaataa sadiin filannoo sadii isinii kaa'ee jira filannoon jalqabaa liiseen yookaan dubbisuu jedha dubbisuu sana keessatti hedduu isin fayyada deebiinsaa cuftinuyyuu deebiin deebi'ee jira jechuudha jalqaba irratti isinii liiseen yookaan isa dubbisuu sana jalqaba liiseenii sana qofa dubbistanii jechuudha sun deebiin isaa sirriitti hundinuyyuu deebiin deebi'ee jira sana erga mataa keessanitti qabattanii booda karaa ubung yookaan immoo akka qormaataatti kan inni qopheessee jira qormaata sana keessa deemtanii of ilaaltanii jechuudha sammuutti qabadhe moo hin qabanne isa jedhu jechuudha sana booda yeroo sana keessatti deebii yeroo garaagaraa deddeebitanii dogongortan bakka takkatti walitti isinii qabaa sanallee deemtanii gaaffii akkamiitu natti ulfaataa jira kamtu deebii kan kamiinan sammuutti qabachuu dadhabee jettanii achi keessatti illee sirriitti waan gaaffii isinitti jabaate achi keessaa sirriitti argattanii walumaa galatti aappiin kun hedduu isin gargaara baay'ee takka jechuudha akkuma yoo beekamu tiyooriin biyya kanaa hedduu ulfaata waan cufarrayyuu tiyooriitu ulfaataa jechuudha so kanaafiyyuu aappii kana irraa sirriitti yoo qo'attan deebiin isaa hundinuu achirra jira so kanaafuu aappii kana wanti sakaanin adda godhu aappiin kun deebiin isaa deebi'aa achirra deebii guutuu ofirraa qaba jechuudha kanaafuu aappii kana sirriitti ilaalaa aappii kana ilaalaa ka'atii achillee gara qormaataa gara jalqaba irratti isa dubbisi jedhu kana dubbistanii sammuutti erga qabattanii booddee isa gara qormaataa deemtanii sanas keessaas hanga tokko wanta isinitti ulfaate immoo deebitanii achi keessatti bakka takkatti walitti isinii qabaa sanas ni ilaaltanii jechuudha so kanaafuu aappiin kun hedduu isin fayyada aappii kanarraa fayyadama aappii kana liinkii isaa yuutuubii kiyya jalan isinii kaa'a buufadhaatii bilbila kamirrattuu ni fayyada ni bu'a buufadhaatii isa maallaqaa dhiistanii isa tolaan achirra isinii kaa'a sanarraa sirriitti ilaala sirriitti dubbisa sirriitti namaaf gala anas baay'ee gargaareera aappiin kun itti fayyadamaa isiniin jedha jechuudha akkuma jalqaba irratti kaasee ture warri haaraa dhuftan gadi deemtanii ilaaluu dandeessanii yeroo kamii sa'a akkamii qo'achuu qabna tiyoorii isa jedhuu fi yuutuubii irra kaa'eetiin jira jalqaba irratti aappiin tiyooriin sa'a dheeraa qo'achuudhaan miti sa'aatii dheeraa dagachuunis miti nuti rakkoon kan keenya torban tokko ni qo'annaa torban tokko immoo hin dhiifnaa jechuudha so akkasii miti aappiin tiyoorii kana qo'achuun tiyooriin baay'ee ulfaataa waan ta'eef guyyaa hundumaayyuu sa'aatii tokkollee yoo taatee fi sammuu keenya keessaa dagachuu hin qabnu yeroo yerootti ilaaluu qabna yoo yerootti ilaallee yeroo wa'ii keessa deebiin kun gaaffiin tiyooriin kun cufti isaatu nuuf galaa jechuudha kanaafuu aappii kanatti immoo yoo fayyadamtan sirriitti isiniif gala aappii biraas barbaadee isiniif hin fida aappii isa kanarraa fayyadama sammuutti qabadhaa yoollee afaanicha dadhabdan sirriitti yoo qabattan isin rakkisu jechuudha kanaafuu aappii kana yuutuubii jala isiniif hin kaa'a komentii jalqabaa irratti itti fayyadamaa isiniin jedha akkaataan fayyadamni isaa immoo yoo isiniif hin galle komentii naa barreessaa akkaataa barumsa isaa immoo akka itti fudhachuu dandeessanu achuma irratti deebi'ee viidiyoo biraa isin hojjechuu hin danda'a jechuudha garuu aappiin kun namatti hin ulfaatu gadi buustanii jennaan akkuma salphaatti yoo keessa isaa ilaaltan isiniif gala jechuudha isin isuma jalqabaa liisen isa jedhu sana qofa tuqxanii deebiilee jiran hundumayyuu jalqaba irratti dubbistanii jechuudha so kana isiniin jedha YouTube channel kan subscribe godhaa guddisaa hiriyoota keessanii share godhaa isiniin jedha laayikii 50 meemee viidiyoo kanarra barbaada kan biraa qabadhee isinii dhufa galatoomaadha yeroo gaarii qabadhaa ulfaadha nagaatti